Ani psychologically hin baranne fuula namaa akka ittiin beeka. Inteenaachina jaalala namni fuularraa ilaalee nama hin qara'u. Barsi Akka inni ogeessi arge ta'u osoo laaltee agartuu nuti liivirraa ergaan jirru ammattuu jechuudha. hin beeku ibsaa amma inni kwaadha manaa qaba. Ani immoo akka inni na jaalatu hin beeku. Akka obboleettii takka na jaalatu beeka malee akka haadha manaa. Laa boonii dhaggeeffadhu. Wooma jaalala keessattuu abbummaan fadha wal jaalate dabee illee deebi'ee akka obboleettii akka obboleessaa si ta'an sun hin jirtu. Akka fadhallee ta'u waan wajji dabarsan inni yaadata. Hogga hojjetee ilaalu inni ija isaa keessatti waan wajjin haasawaa ture san yaadata. Akka fadhallee ta'u wanni akkasii hin jirtu. Wanni ati beekuu qabdu dhugatti. Yoo ta'es rakkoon ani eegsisaa ta'ee miire na jaalachuu danda'a. Kanaaf maaliif na jaalate yookaan na jaalatu jedhee murteessuu hin danda'u. Barantanas ni jaa. Jedhee himuu hin danda'u. Garuu ani irraan beeku ammatti. Ati garuu waan an siidhaamu beeki. Hin beeku osoo hin taane beeki. Immoo jaartii lammaffaan ta'aa yoo ta'e murteeffatu taates nutti himi rakkoota kan qabu. Ibsaa amma bari himeen ture osoo ani finni kan waliin jiraannoo ta'ee jalqabuma gargari hin baanu. Osoo kan bultii jaarannu ta'ee jalqabumayyuu gargari hin baanu. Wallaahi booniyyee amantus amanuu baattus bultiin maamma baan harka kee jirti. Bultummaan amma inni ooffataa jiru kun harka kee jirti. Yoo feete diiguu dandeessa, yoo feete jaaruu dandeessa, yoo feete baaftee seenuu dandeessa. Wallaahi lajim naamani. An kana kakadhee siin jaagaru. Muslimaami. Kana beektaati? Hin beeku. Laa bultiin isaa na harka hin jirtu. Bultiin isaa harkaa fi haadha manaa isaa harka jirti. Si harka hin jirtu. Amma ol sossob. Ibsaa maaliif dhaabatteetu kana jirta? An waan hin beeku ture. Gaafis gaafadhu ibsaa. Akkamitti isii harka jirti? Akka ishee harka jirtu sitti dhaggeeffadhu. Bultii tana diiguu barbaade booniyyeen guyyaa tokko ittiin fudhatu. Naamani. Wanni akka ishiin mamma baan itti miitetti eenyullee miidheen beeku mamma baan. Jaalalti booniyyeedha. Booniyyeen baan beeku miidhe. Jaalalti booniyyeedha akka mamma baan miitetti eenyullee miiteen beeku. Siigalee wanni illi jaalatan fuudhanii fi nama jaalatanii wal adda siigalee. Kanaafuu ni beeka keessi isalleen ishilleen ni beekti jechuudha. Osoo guyyaa tokko carraa kan ta'eef mamma baan itti dhiyaatte mamma baan argateeni sila amma walitti deebinetteeni mamma baan guyyaa tokko miyyoo mana keessan teessu. Wal sossobuun maaliif barbaachise? Osoo dhugatti itti hammaatee ilmi sun qabde inni dubbisu ture booniyyee. Odoo keessaa badde wanni sun. Siigalee biroo kiyya. Agalee dubbii dhugaati. Kana ishilleen beekuu danda'u qabdi. Bultii isaatis ka eegu si eegi ammallee suma harka jira. Wanni dhugan siin jala. Bultii sanis qabii jabaadhuun siin jala. Ibsa bikka kanaanii waan hin hubachuu dadhabe. Bultii wajji wal fuudhanii adda baanimi. Eeyyee. Bar eega adda bahanii isiin dirqama bultii ijaarteeti. Yoo walitti deebuu ati jette sanuu ta'e agartee akkasitti deebiti malee hin ta'u bar shari'aa keessa eega adda bahan booda. Bultii ijaaran tana yoomuu wajji rafanii beekan. Rasuulaa jedhameemi. Bakka tana adda baase bakka tana diisa sirriitti itti nu ilaala. Inni kaan kun qilleensuma irratti hidhame malee jedhu walitti hin dhufne. Dhugattuu itti gaafadhaa namni inni haa eegee hidhate booda dirqama sadiin yoo hiikee adda bahan guutuutti kan biraa bultii ijaarteetti yoo nama sanii wajji walii galuu dadhabdee adda baate isa deebuu dandeessi malee isa deebuu hin dandeessu ani kaniin dhagee fi baradheesi mee haa itti gaafadhaa gaanuuf. Waan kun itti gaafanna garuu wanni kun akka jirutti warra wajjin rafee ka'ee wal argee foon fuuffate san gartee deebisee iddoo foon biraa seenuu qabattiin beeka malee onlaayina kana gubbaa san hin beekne egaa biroo kiyyaa. Nikaan kan onlaayinaa duraanuu waliin. Yoo bultiin maama bayaan ta'amma harkaa qabu harka booniyyee jirti jettu. Booniyyee bultii isaa ta'e inni keessa jiru diiguu ni dandeetti. Yoo diigde ati gara keetissitti tola miskiintitti sanga dari'ee tanee ol galfate akkamiin yaadda bakka kana. Yaarraa fudhatte. Ani kunga anatti sitti tolaayi natti tolu garuu immoo harka rabbirraa hafe
bultiin isaa harka booniyyee jirti. Kanammoo dhibbaan dhibbatti nan beeka. Namuutu ni beeka. Jala jirtanis jechuudha. Dhugatti osoo harka ishii jiraatu baattee liiv irratti walitti hin dhufu. Buqqifatee dheessa sii galee. Isaa buqqifatee dheessa. Maali jennaan bultii isaas ni jecha buqqifatee dheessa. Sii galee. Kan nam ibsa yoo inni fakkeenyaaf ka booniyee deebu taate booniyyeen bultii isaa akka diiddu ati fakkeenya tamana isiin amma jaartiif jalaa qabu san isii gadari'ee booniyyee akka ol galfatu ni eeyyamtaaf ati. isaaf moo? Ati fakkeenyaaf sitti tolaa yoo inni kakka godhu. Okay, natti tolaa sitti tolaani like ni gootai a like hin godhu garummoo akka fadhii isatti jiraatu filannoo isaati malee filannoo xiyyaa miti jiraachuu danda'a maal jennaani ana akkasitti namana fadhii isaa takka godhuun dirqa waan isarra jiru kanammoo yoo naatee like hin godhaafi garuu like hin godhu. Ni bar fadhii isiiti bar fadhii isaati miti isaa wasana bar isii power qaba qeeje waan altatecha isiin fadhii isirra isii gaafadhume akkam jetta ishii gaafanne bara ishii jaala ammallee wanni miyyoo san caala namni haqa irraa qabu mobbaan irraa boonii jedhaa kana himee barbaadde ammas deebitee biroo qisha sii galee. Ilaachi biratti dubbiin bakkeen jirtu wanna kana ta'e yoo waan hamilee taatanii keessa galuun wanni kun qeyyoottani qoosaan barbaachiftu ayyan dalleen barbaachisu dhugaa rabbi yoo dubbanne. Akki bayaanitti amma deemaa jirullee is joking biroo akkamitti akkasitti akkas jechuu dandeenya maaliifi numartuu obboleettii qabnaa ilmoo qabnaa waan kan akkatti murteessuun rakkisaadha. Bultii jechuun kun hamileedha. Wantoonni hamilee barbaaddi. Already inni amma fuudheyyuu qoosatti amma badii irratti dalagee itti balleesse. Haqa rabbi yoo dubbanne maal jennaani ol baatee yoo laal na wajjin jiradhu hin jenneen yoo si argadhe qofa fayyaa si argadhe takkattuu si argadhe si wajjin jiradha hin jenneen bara isii argachuu barbaada tuqee dhiisuu barbaada malee. Bara afaaniin bahee si qammasee si dhiise jedhe si qammasuu. Yaa akkasi namaan jedhama akkasi nama jaalatamaa. Kana dhaggeeffadha isinii deebisa. Kuni mama baan ka'ammaa kunii fi kun waladda. Waan booniyyeen gaafa kiristaana turte sheexaanni ishii aarasa mama baan irraa baatu jira isinii galee. Amma mama baan kuni wanni isin beekuu qabdan sheexaana booniyyee ka gaafa dura booniyyee namanii san garte santo mama baan seenee rabshaa dhaabuu jira. Haasonni kunis mama baanii miti. Akka hojjetan akkasitti hin beekas isinii galee. Gallakkisee jira haada sheexaana san gaafadha. Aara sheexaanonni booniyyee irraa qabantu deebuutti jiraaf jeeti yaada malee mama baanii miti. Garuu immoo asirratti akkas jechuun rakkoo takka ni qabaa rakkoon waan jettan isatti rakkoo qaba malee booniyyeef waan takka rakkoon qaba. Booniyyee jechuun wal qaamanuu waliin agarre akkasuma immoo intala dargaggeettidha gana heerumtii gana wanni jaartii akkas kana waliin jechuudhaaf anuun booniyyee kottu cuuna rabaasi yoggoo taphannu yoolii wanni I don't care kun miidiyaa akkuma namni fayyadama isinii galee kan akkasitti hubadha. Garuu immoo isaaf irra rakkoo qaba akkamitti osoo mana keessa jiru ishiin jaartiin mama baan sun lafaa kaatee miyyoo tana dura wal janaa turtan huccuu sirraa baasa akkanas godha akkami jettaanii jechuu gartee kana na qabdii jaartiin tiyee if wallaaluu fi akkatti harkatti kannu ilaa ammatti mi'aan teena keessaan baane booniyyeedhan jechuun isaa kuni bultii booniyyee bultii mama baan akka booniyyeen harkaa qabdu ragaa nu ta'a jechuudha kan akkasitti hubadha. Adakki akkasitti akkatti hubannu haqa rabbii yoo dubbannu taate kuni inni amma jaartii ofii bira taa'aa isii hamilee eeggattu tana isii guunseenin tana akka namni biraatu ittiin dhufneef silaa'oota illee nama qara'ee du'aayee godhuuf addaan baani hiree rabbiitti akkuma isiin amma jette kana riskii rabbiitti rabbi walitti hin katabnee fi addaan baani daasii rabbi ree hamilee teessee haa baasu. Ati ammallee obboleettii tiyyaa wajjin jiraanna wajjin taphannoo jedhe bareeda. Garuu takkaasi qammasee tanichi ofisii godhaa. Si wajjin jiraadhan jedhaan hin jiru bara. Ndee jaran haqa rabbii haa dubbannu jedhan Oromoon turre kenna qabdanii. Yaa dhugaadha. Wallaahi illee anamma ibsaa irraayyuu gaafii qaba fakkeenyaaf. Gaafiin ani sirraa qabu. Ilma namaati hamilee qabdi jarana isii du'aa godhuutu barbaachisaadha malee haa danda'aniin hamilee isitti horuudha malee hamilee isi cabsanii lakki ani harka hambaatu si abaara maaliif abaara tafiitti jiraataa jira maaliif abaara addaan banii wanni abaaruuf maaliif isii jabeessu abaarsiisuun bar dirqamaan na waliin jiraadhu jechuu agarsiisa dirqamaan akka fedhe
Inta'u Sodaachisuudha dhugaa keeti sodaachisuudha. akkamitti sodaachisa maali sodaachisa biyya ce'uun jarana nu marxoo obboleettii qabdanii jaran mee aqrabbii haa dubbannu maal jedhee akkas jedhame jecha keessan maal isin tun bara garaan keessin itti dhagama bara haa dubbatu hedduu malee itti dhagama sana beekuun dirqama jechuu barbaada siif rabbi si haa baasu jabaadhu amileen isin cabini jechuu barbaada. Galatoo biroo kiyya wallahi amma dhaggeeffadhu booniyyaa nama miidiyaati. Nama akkasiin bakka ilaaltanii wanni ilaaltanii miti miyyoon gajjabduudhaan ishin beekas galee nama miidiyaa kana qabxii godhuu danda'ullee nama obsa qabullee nama hubannoodhaan wayillee ilaalu miyyoon akka xiqqootii miti. Mamma baanirras bilchoottuudha akka mabbaanii miti wanni isin beekuu qabdan. Mamma baan fi booniyyee osoo amma gabaa keessanii booniyyeen dhiira lama malee deebisaa malee gurgurtee nutti deebiti jechuudha wanni isin beekuu qabdan. Wallahi laziin. Wallahi Kuni dhugaadha. kana keessatti wanni isin beekuu qabdan. Maayyoo duuba kaatee booyaa jira. Dabbal mootii gaaraa biratti. Wanni isin beekuu qabdan. Ani lalaan qoyi ibsaa waan Inni isin